Ayyee callisuun humna jettee jirtaa mana keessa? Callisuun humna jirtaa mana keessa? Okay, callisuun humnaan hin jiru. Rohan na dhageessa? Rohan yoo dhageesse dubbadhu. Rohan na dhageessa? أيوة Ayyee carraan keessa. عندك شغالية ولا نقابل ملء Ayyee dhiyaadha. والله أما وأنا ما دي مجرورتي وري هري يوقع أبليين ولا أداد بربادة تجرو خاكا وياني خن هري إنساني واو ملا ما تكامل كاودا تكامو موتما فيدرالا خنا dhagayti inni qabu balleeysanii yookaan nijraamiti hamma takka dhiibbaa biyya keessa jiruu fi warra alaa isaan jibbu wajjin dhiibbaa irra godhudha. San godhuun maali ni danda'ama yoo itti ni danda'ama sirrumatti danda'ama. Maaliif mootummaan kun ifii fi qaawwa namni laafaan hundi ol ka'ee yoo irra qabsaawe ittiin isa kuffifatu qaawwa san banate. Qaawwa san banachuun maal jechuudha? Hawaasa jidduutti garaagarummaa uumu. Hawaasa jidduutti hawaasa biraa osoo hin taane obboleeyyan jidduutti alagummaa uumuudha. Har'a Oromoo fi Oromoon osoo wal waraantu isa kamiitu Oromoon amma waraana kamii fi dhaabbattee biyyaa mormiti ammoo waraaman kam diddii ammoo waraana kamii fi wajjin yoon qabsaaween biitituun biitiyya taatee haftii jaanjoo keessa galtee jirti. Bakka uummanni Oromoo jaanjaawetti biiti biyyuma facaatuu fi namuma ifjaaree humna godhatee abbaa fedhallee gargaarsifatu. Humna godhatee as baheetu biyya tana qaba. Amma hiree walawalaa takka ta'uu chaansii akkasii keessa jirti. Amma Oromoon atigaa namni mootummaa biyyaa deeggaru haa ofuma jajjabeessu malee biitii biyya bosonee yookaan biyya wanni harka kufuudhaaf wallahi hiree qarqararra deddeemu jirti. Qarqararra maaliif yeroo ammaa kanatti namnummaan mootummaa Tigraay hin deeggarre hin jiru. Hattaa uummata Somaalee uummata ifiifoo waliin taane kanatti. Okay, galatoom. Tanaatanii gidduutti obboleeyyan keenya warreen United Arab Emirates keessa jirtan galgala kana waraanni Iraan irra deddeebi'anii United Arab Emirates keessa yeroodhaan bahaadhaa jechaa jiranii. Oduun tuni gartee akka isin hin dabarreef guututti dhageeffadhaadha. Wanni isaan gartee kana jechaa jiraniifis haleellaa as deemtu tanaafi if dura deemaniiti gartee dubbachaa jiran. Keessattuu yoo gartee mootummaan Ameerikaadha akka gartee guyyaa kana dubbachaa jirtutti Iraan irratti gartee waan qabeenya uummataa ta'an waan gartee akka humna elektirikaa bika bishaanii riiqichaa fi waan adda addaa gartee yoo haleelan taate nutis akkasuma sanitti gartee biyya United Arab Emirates tana Dubai fi Abu Dhabi naannoo biraatis akka malee haleeluudhaaf teenyaa jaaniiti gartee viidiyoolee adda addaa misaa'ila gartee kanatti samiirra gaddeemu kana hunda gadhiisaa jiran jechuudha. Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Egaa wanni gartee irraa mari'achaa jirru lolli Itoophiyaadhaa fi garee TPLF jidduutti gartee ka'uudhaaf deemu takka immoo arraan tana gartee qaama tokkoon ka'eeti jira. Lolli kuni akkaataa itti as deemaa jiru kana keessatti uummanni keenya akka malee bikka adda addaatti gartee adda hirameeti jira. Warreen lola kana deeggaranis ni jiranii keessattuu gara mootummaa dhaabbachuudhaan akkasuma sanitti warreen lola kana dura dhaabbatanis ni jiranii gara TPLF deeggaruudhaan tana keessaa warri gartee mootummaa tanarra TPLFitu irra nu wayyaadha jedhee warri afaaniin as bahee dubbatus ni jiran. Kana keessaa gaheen Oromoodhaa maal ta'uu qabaadha wanni gartee nuti irraa mari'achaa jiru. Okay? So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Ogguuta akka obboleessa keenya galmoo na dhageessaa? Ndagda Jamal. Ayyee bikka reefutti dhaabde san irraa itti fufii. Okay, galatoomii obboleessa keenya tokkotu waa'ee dippiloomaasiidhaa ol kaasee ture Jamal yoo yaadatte. Ni yaadadhe yaa. That part is very important. Maaliif ni beektaa? Beeku waan hubanna waliin qodachaa jira hubannoo walii ol kaasuudhaaf jechuu kiyya.
wanni san lama warri PPdha warni aadaa jira amma akka obboleessan jechaa turetti dippiloomaasiidhaan moonee jirraa humna waraanaatiin qopho'inee jirraa saniif wanni takka illeen wanni gad dhufaan jirtu sounds propaganda sii galee propaganda paartii takka so yaa jechuun akka nama paartii san keessa jirutti hiraamti abdii san dhuguma sanitti amanee ta'u mala garuu there is a catch waan jeesan keessa sii galee amma jechuun akka nama maggaa hunda laalutti yoo akka nama uummata fi sammuu qaruutti yoo dubbanne jechuudha. Imagine warri isaan akka dippiloomaasiidhaatti fayyadamanii moohan harmaan tanaa ifitti qaban Ameerikaadha. Sii galee? So Ameerikaan ammoo hoggaanii fi ni yaadatta. Ameerikaan hoggaa isaan deeggartu there is no free lunch sii galee? Wahuma barbaaddi. Waan liqimsitu jira sii galee? Waan harkatutu jira. So amma they didn't count that part. So resources suni resource biyyati. Resource miskina keenyaan beelaan baasuu hojii irraa hojii uumuu fuulduraan fayyisuu danda'an. So kaampaaniilee Ameerikaa naquu bika garii resource garii warri Ameerikaadhaa akka to'atan godhuu jechuun Ameerikaas qofaan Chaayinaas akkasumas galee sisteem hoggaa dippiloomaasiidhaatiin uummata tokko biyya takka walitti fi qabdu hoggaa amma United Arab Emirates hoggaa waneetu lafa baalee irraa buqqaasanii uummata warra saniif hoggaa kana there is a catch. Galee? So amma falii maqaadhaaf akka biyyaa jetteeti warra biraa itti wajjin adda qoqqoodee bulchita uummata kee kana hanga sadarkaa warri kaan warri biraa keessa irra fincaluu eegalus akkasii galee maqaa Tigraay jennaa Abaawoo jettaa sii galee. So warra biraattis akkasumatti sii galee warra Amaaraattis. So amma warra Ameerikaa kana yoo yaadatte gaafa isaan achi karaa gubbarraa gasseenuu eegalan hoggaa mootummaan Abiyyi Dirooniin uummata Tigraay dha'u ambaasaadari maqaan isaa Firii Bishingaa fakkaatu san maal jedhama maqaan isaa? Masingaadha maal Bishingaa fakkaata garuu Firii Bishingaa fakkaata maqaan isaa ambaasaadari san. I love that name by the way, not tola. Yeah. So hoggaa inni Dirooniin Oromiyaa fi Tigraay dha'uu dhiisuu qabaa ummata fi hoggaaniif inni jedhee barreesse yoo yaadatte jarri itti dhiyaatanii waliigaltee uumaniini ambaasaaddartichi san poosti sanuu edit godhee waan dilata akka keessaa haqe. Do you remember that? Yes, I remember, yeah. Eega qeeqan booda. So eega qeeqan booda Yeah. waa'ee Tigraayis dubbachuu dhiise jechuudha. Sii galee? Achi booda akka fedhatichi keessa deddeemee neetwoorkii uummatee waan godhuu eegale sii galee? Ammas warra kaampaanii hooggansa Coca-Colaatii fi waan adda addaa achirratti namoota adda addaa biyya san keessatti qabeenya biyya sanii keessatti hirmaachuu barbaadu. Qabeenya Itoophiyaa keessatti hirmaachuu qabu warra bebbeekamaa abbootii qabeenyaa jechuudha. Warra sanii wajjin suuraa ka'ee achi keessatti afeeruu eegale jechuudha sii galee? Right. So wanni jechuu barbaade mataa walitti guduunfaa. Reesoorsii silaa uummata kee walii galchitee itti fayyadamtu sanii warra biraa nyaachisuu jirtaa jechuu sii galee? Hoggaa uummanni kee achirraa rakkatee gara biraa deemu. There is a catch sii galee? So hanga yoomiitu kun itti fufaadha. Amma warri foreigniin kun warri amma achi keessa jiru kun dantaaf achi keessa jiran bilaasitti achi keessa jiran sii galee dantaa achi keessaa qaban. So amma isaan hanga dantaa sirraa qaban warra kaanillee lafa jalaan wajji dalagaa jiraachuu malan sii galee hanga ati wal dhabbee if judditti uumtu hanga ati wal dhabdee if judditti uumtu security hall hoggaa if judditti uumtee warri biraa sani carraa maggaa sanaas qabatee fayyadamu siis fayyadamu gaafa dantaa sirraa dhaban isaan fayyadamu akkasuma it's the same Iraaniif biyyoota Arabaa kun barsilaa wal dhufanii Iraan tana dha'uu numa danda'anii bara they are smart sii galee maaliif akkas godhanne beektaa yoo amma isaan itti dha'u seenan maybe Ameerikaan achi garagaltee Iraanittuu meeshaa gurgurachuu malte sii galee they know that maali hoggana Dubaay immoo Qatar waan kana dubbatee yoo amma nuti Iraan dha'u seenne Ameerikaan meeshaa gamalachuu gurgurachuu dandeessii saniifacha wanni kun dhaabbachuu qabaa jee hoggansa biyya sanii keessaa namni lameen tokko darbee mormaa ture. So namni dhugaa sanii national security biyya sanii biyya feetarratti hojjetu. They should think of that. Amma stability in jiru jarri kun anytime maggaa tanaas fayyadamu inumaa yoo fadhan ififuu instability san uumuu danda'an sii kana. Tole galatoom. Firiziin teemu akkam? Lakki uumaa firiziin taane abshirji galatoomi. Xiyyaa
Qiyyaa Hussein. Yes, mootummaa. Waan galmoon jechuu jiru dhageessee jirta. Aggoota kanaa obsi tanaa tana jidduu gartee breaking newsiidhaan isin hima. Breaking newsiin akka jettutti mootummaan ministeerri haajaa alaa biyya Paakistaanii fi kan Tarkiidha akkasumas kan Iraan bilbilaan waliin mari'ataniiti jiranii. Marii isaanii tana keessatti dhaamsi mootummaan Ameerikaadha warra Iraan bira gaheeti jira jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Akkasumas sanatti warri Iraanis dhaamsa gartee qopheessan gara Ameerikaadhaa dabarsanii jiranii. Wanni ga'ammaan tana yeroo tanatti gartee dubbachaa jiran walleenuu gartee gareen lachuutu lolaaf wal sodaachisaati marii gartee gatta'anii mari'atan san ittuma fufaa jiran. Keessattuu gartee yoo waan amma dhaamsa gartee walii daddabarsaa jiran keessatti yoo walii hin galle taate kana keessa gartee yoo adda fagoo ta'an inumaatu gartee gara lolaasan achi garagaluudhaa jechuudha akkasitti quba qabaaddaadha. Itti fufii xiyya. Galatoomii jamsii keenya amma waan hin jiru barbaada. Yaada akkanaa kana laal yaada akkanaa kana amma warra gartee akka kiyyaa kana gartee mootummaa kana waliin dhaabbatullee warra gartee lakkee TPLF nu wayya jedhullee warra gartee akkasuma warri callisullee ni jira baazawee warra gartee dubbannellee ni jira. Warri waan kanallee akkasumatti waliin laalu jirullee ni jira. Warri lakka booti TPLF nu wayya wayyaanee nu wayya akkuma durii sun nu haa kolaaftu akkuma durii sunitti hayyuu keenya haa dhabamsiiftu akkuma durii sunitti qabeenya Oromiyaa haasaamtu jedhus agartee ni jira warroota akkanaa kana laal guyyaa agartee si mijate gaa sa'aatii si mijatetti agartee gaafa lolli eegaleeti akkanumatti itti nuufuu fi siin jechuu barbaadan galata guddaa qabda baasawee. Rakkoota kan qabu. Akkanatti. Okay, kita do ya dafe. Akkanumaan siin ji'aati warra gartee jibba warra bosona jirullee hin qabu jibba warra mootummaa yaa ni deeggara dhibbarraa dhibbatti wayyaaneen deebuurra bro wayyaaneen deebuurra mootummaa kanaaf gartee deebiitii wareegamuu naa wayyaan dhuguma rabbii siin jedhe kanammoo kan jaluma sararee siima bara achi qabaasna qabaan hin jirtu tole ayyee galatoomi. Wayyaaneen hin deebitu gaa wayyaaneen jamsi wayyaaneen hin deebitu. Tole ayyee galatoomi achirra naa gabu gaa kutak. Yoom laata jirta? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi baay'ee abdiin akka kuchisiiftaa sibira deemu na goote orwaataa oole galatoom hundaafuu biizii waan jirtuuf sirra lallamu namni waan tokko hojjetu biizii taa waan biyya garaagaraa hojjetu dhiisi kanaaf amma waa'ee biyyaa kana 83 irraa quba qabna gaafa isiin galteerra haga isiin baatu hordofat turre. Cinaa tokkoon immoo ba'allee baadhannee biras dabrine as geenne wanni ummata keenyaa kuni wallahi nama dhiba waa'ee ummata Oromoo kuni baay'isee nama dhiba kan itti fe'atu malee tashakkaamina tataqqamee itti amaarri ba'e tashakkaamiidha namni keenya Oromoon tashakkaamii tataqqaamiin immoo kan biraati kan fayyadamu jechuudha. Lafarraa kaasee lafa Oromiyaatirraa kaasee haga namaan ba'uttu ummata ba'aa namaa baadhatu malee ba'aa takka rabaafatee hin beekne kan itti fe'atu malee kan isa nyaatu malee kan isa yaadu hin jiru ummata keenya. Amma waa'ee TPLF luka takka Eertiraa keettee luka takka Itoophiyaa keettee diraamaa hojjette waan sana abiyyeellee sirri beeka. Inni akka barbaadee micciiree amma achi hin kaatu walii galla waan afaanuu malee Eertiraa harka ol keessa naqattee waa fisfiseedha artii quba qabna. Kan biraa immoo waa'ee uummanni Oromoo kun maal inni bitaa dhufee mirgaa dhufee Jibuutii ta'e Sumaalee ta'e kallattii arfaaniin dhufu Oromiyaan guddaadha. Lafattis guddaa namattis guddaadha. Garuu immoo walta'insaan waan mootummaan Itoophiyaa bulchuu dhiyeessullee walta'insaan ofirraa mormatan walta'insaan ofirraa achi qaban walta'insaan ofirraa abbaa ofirraa achi deebisan innis immoo yoo uummata Oromooti waliin ta'in abbaa fedhe ofirraa dhooguu hin danda'u abbaa fedhe ofirraa ittisuu hin danda'u hatta balbalasaa warruma balbalasaa eeguu ofirraa baasuu hin danda'u yoo uummata Oromooti waliin ta'in. Beekte uummata Oromoo jechuun salphaa miti uummata qabeenyas qaba beekumsas hin qaba baay'inallee qabna garuu walta'u irratti rakkoon keenya bakkeen silaa qilleensi nu seenee silaa nu bittinneessu walta'u irratti rakkoo qabna. Egaa rakkoo qabna rakkoo tana silaa eenyutu furuu qaba jettee yaadda?
rakkoo qabnu tana nuumatu walta'e walii